سميتون أبور الراوس يا أخي ستعرف والقافة النام نتواس تتاوج أبور سلوك قافة هذه أصحى أما أيوة السلام عليكم وعليكم السلام سينا كم نقوم نجامي جرت سوري فيا أبو أيوما نمجد كم جرتم يا أبو يسوب بدي داي نقومامي ترامي سوري لا انطر انتري والله تري يتيم برا أو كم نقوم أو يا نجامة جرتا فيما تجباتا أو سيبتادي كم دي أبو مال لا تاتي أما سيفتاتي أسوأ هني برا يا سوري يا سوري يا سوري يا سوري يا جام منو ما فرانو ما في تياسي أما راتو تيتين جراتي أما لا سيتاتي نانتاني ماري دا ميرونا مالي بنا ساتي أبو وامي جون أتي ما نيجي يوم تمان أتي ما نلالت مي وامي جون جت تنا هذه كم قبضة قلت حبيبي إيه. إنت وين رتي إيه كوبان كبا أقرتي مي وين سن هني بر أنا أكتر كل جرتي بوان دوان سينا متي جدو الجهاز إني في جدو ميشو بدي تكوخابات هذه تي مال جون سنيس كوبا قبضة جمال ما خير تي غاني بيت غربا جدو سنيس هنگا إسي ولو لنيس خا غربا نوام بدي إسرار قبل بدي إسرار هنگا قبضة جنة مسكين نتايبو مسكينة نمني وام بيكم أن ونكون أمان تنا أصلهم كون أكمل ندي ببرجع أنو هنگمان تنا ونكو وانا فكاد ما كمل لا أبجونا فكاد من أبالي بيتا أيه أيوة يصير سنين منابا يصير بدي سنين ربنا كده بدي أبو مرة أوبس بدي أبو مرة كبير بوا يا أوبس ما فيروز هذا صوت من صوت ما خوان كنا بر نتيجة أيون تكيني تفتي أيون تكيني تفتي يصير وان أما أتي يوهان تبدأ بوادة اللي برا تبدأ ركن سكاته نولا فاتين وجينا بتة غلطومي أما إندر رامنا فرادي سانا اللي إندي أما اللي سماج جرنا نجد بر فيروزا لا بر نماف جتون أباكي تي برما لا أكا أباكي تي لا يو ورنكم خلوقات هوته نماف سكنا جرابيك برنا كنا جرابر كنا فوادة كيفين شكيني تدي مت نوريس نورا أوبسيا كنا لا نتوما أصلا تريس خاماتاتي لا قاعد سنتين سنة تنتين إذا أصبر وما ستي مدين سمعنا ميرو هاسواتي كونو دقيفة بس أما بودا نوفيسا ولبهتي أتوبسي بل تادي برتنا بودا وكنا تادي gosa wali yamni takka goru bona waan itti himadeen qaba waan itti dhaammadeen qaba Gosa kamu duratu waan godin obsi ayeme yoo kana taate ati zammaan tana badii namni tokko balleesse ofii haadha badii taate as ba'u deemtaga ajarrummaa lamaan wal aansa barbaachisa akkana tanaa rakko aboo ani wanni kun hojjaa sun raadis gaanutti aye abjuna fakkaatiin siinje wanti ji mucaan kunniin dalagee jee an fiidiyoo takka yeroo narko erga fiidiyoo sanii beekee isaa hun agarreeni erga micoota na mana galchee achi deebi'e manni wal biraa wayna suu deebi'e miti guyyaa tokko qofaa guyyaan dhufullee manan jiru hin boo'in gaafee nuusaa raadis gaa boo'ichaa maal isaa wayi maaltu si boochisa micoota amma dure ijoollee dhaabar wayi hin boo'in nutti wayi haye akkasitti yeroon guyyaa tokko dhufallee guyyaan dhufe san isa siin dhabee jechuudha. Ati yeroon deebi'u osoo inumaan bubbulini fiiduu mata akka harkaniis qilleensuma kanarratti adeemtu. Jaartii as baasee maarree isaa fi hundee kanaa fi isii micoo sanii san kararraa adeemtu hin beeku saniis qilleensuma kana gubbattiin arge. Boo maali balaan akkanaa ta'u. Kalee soorri shakkisiin hin jenne. Ani dhuma ajaa'iba ka waaniin juus ni wallaale. Inuma tabiraantu nabwe ni ara ni dhiisa akkumaan ta'u wallaaleetiin mucummaan turummaa yoo waan kana garte kan keessa jirta kajuus yaadana ta'e san duraa huun agarreedhaan isaan woomatti jiranii ummanni beeke nama bara halaalaa waa laalu kana waa harka namni keessa jiru waa takkan harkuu namni edaan keessoo kanatti waan fedhe dalageetuma si bira taa'ee si qoqqoblee sirrii miidhullee danda'a jechuudha. Ani yaaddoo qabu ummanni anumaa tuttuqaa ture hin yaaddayinaadhaan hawaaniin gorsisan abdadheetiin akkasitti uummatatti himaa ture. Wanni yaaddaan hin jirtu hundumaa ulmaan kiyyaa anaa bira jiraa jeetiin dhaadadhee isallee gorsee haala saniif sira bultii tanaa uummanatti deebisee fi michiyyummaan ammaan tana ani mucaan sanni dhibe innummaan fayyaa qabaa naan jettu lubbuun yeroo takka osumaan akkasitti michiyyoon tunuu dawaa fixattee jira. Fayyaa qaba gurbaan fayyaa qaba laala. Osoo dawaa fixattee dawaa osii gaggeeffadhu. Dawaa sanuu osoo fixattee jiraatiin waan kanaan as bahani. Yeroo as bahani sahangaan nama dila kana qaqqabadhu bara nama bara dilaayetiin jira beeka.
an bultuma ijoollee tanaatu namaa keessa jira bakki isaan jiran sanillee Sabar akkasuma jennelleedha. akkas jee buqqisee Abalillee kan jennu as fide mucaan kun hanga karaa kana deemnu soorii kiyya waan kana kanatti himin erga waan kana hunda raawwannee manallee asi guurree fi bultii isaallee mucaa ijoollee walumaanuu itti taa'amnee yaalle as deebifne waan kana fiduun isaa ammoo ani baran gammaa inumaa'u abjuu dhuguma na fakkaatu wanni kun ajaa'iba na taate. Animmaa mee Feeruusaa gurbaan kun si jibbe jee deeme moo kami siin? Natti hin dubbanne waliin lolle dalagaa deema jee kutee dalagaa dhaqee akkuma gisee taa'anis dalagaa bulayyeetiin bilbilatti bilbila gaa gisee taa'anillee bu dalagaa jirullee bilbilaniin oguun bilbilagaa arraniin bulaan dhufuuti jee bilbila meelaan kaaseet ma waliin haasoyinee osoo waliin haasoyinuu faa halkan faa hunda leelii hunda waliin haasoyinee hirriibaaf hin deemaaraa feeraaf waliin jennee darraafna bakka dalagaa sanitti arreen inumaa telefoonaniin bilbilan kaasu daa'imni jaartii bira jira. Akhiran dalagu gua. Guyya san nin bilbilan kaasu. Hai. Gurbaan mana yala kaasu da bee daa'imni jaartii wajjin dhukkee kaasu jira. Rooba keessa. Ana ma beekii ilaalan dubbiillee jala qotte. Yaa boo fitta batuu deema. An dubbii takka gisee ilaale an dubbii jalarraa ilaala beeka. Amma gurbaan kun viidiyoo tana ol baasuun isaa an maal abdateeti moo maal tuffateeti lubbuun na jettiin. Ani ifii fusanii na jira gaasoo. Jaartii osoo qabu jaartii hin beekamne gaafa viidiyoo tana fuudhee ol baase sooshaal miidiyaa duratti jaartii tana maal jechuusaati maal yaadeef. Abo wannummaa mucaan sayyaadee takkan jirtu yoo haa isiinis kuttu. Namnis amma nummaan ka iddu barbaadu warri shakka. Waan amma dura isiin goote san beekaadhaa tooftaan irraa baafachuudhaaf wayi kana godha mucaan kun. Tooftaan irraa baafachuu maal dura godhee jira bar. Jechuun beekoi osoo isii fakkeenyaaf isaa ijoollee galchuu deeme isiin duubaa bashaakillee ka'eemi. Sakirraa kabalachuudhaaf isii aarsee wayi viidiyoo kana akkasii waraabee sirri qorattanii jedhama. Duraanuu waliin jiran waggaa takkaa olii osoo ijoolleen galchuu. Nama beekuun jira nama jira. Maaliif hiifuu himutti hin jirani? Waan tattaanii ani waggaa takkaa qabaa waan kana akkaan godhu wallaaleetiin akka bar wanni mari'atu. Bargaa namni tokko haaloo namarraa baafachuudhaaf waan fedhe hunda godhaa bargaa. Haaloo baachuu bar waan fedhe godhu fakkeenyaaf ammaan tana bar jaarsaa fi jaartiin ijaan qaban jenne gorsine. Ijaan qaban ijoollee nama dhageessu haa. Ijoollee nama dhageessu. Namni beeki maraataan dantaa ofii nama beeka. Nama beeka. Haala ta'e san keessatti waan waliin taane ni beeka. Nuti kunis ilmaan namaati. Haa namaa bar. Namni isa waliin taa'u kuni inninis laaleetuma harka yoo nama aqlii qabu ta'e haa. Eber kana gowwaanu numa beekaa nama isa waliin. Sirri beeka gowwaan dantaa ifii wallaale. Qooda hanga nama sanii numa kaaya. Namtichi kun yoo duraan wallaalummaa fi yoo duraan hijaallee jee daadarkaa namni isa waliin keessa turee fi haala hanga maayyii akka maatitti fudhannee as gooneen kanaawu silaalaalee waan kana ni godhaaboo tun ijaadhaan jamtu bara. Kumbar numaa kanaawu dhabamsiiseeti boo dhageeffatu. Amma isii miti bara. Ani amma isiin fayyaa amma inni nutti dabre isii osoo hin taane nutti dabre osoo gaafa waan kana keessa jiru waan san nuu hime furmaata godhu har'a silaa wanni jennu hin jirtu hoggaasa wallaanannee akka fayyaa taatutti xumurannee nutis beenyee deemnaa jechuudha. Kana hunda ani jaartiiti jeniin jaaladhaa duraanis isii hinaaf akkana ta'e jee mucaan akka inni ta'e walumaan laallee agarra. Hayyee mucaan akkas ta'e anuu Feeruuzaan dutti balleessee anuu garaana balleessee akka ilma kiyya fi qabee gorsee bar aboo huntii teessan isin amma wal jaalattan laal namaa isinidduu jira malee jee namatti dilaa'e barboo killee jaartii killee takka maratti dilaa'e akkasitti edaan inni waan dalagees ni beekaa mucaa wayii rumaa mul'atti wanni dalagesan. Amma maal godhuu qabdu? Amma wanni godhuu qabnu. Anakkaanitti beeku jira. Obsi ariyeesii fidaa miti qabnee finna. Anakkaanitti beeku jira. Akka gootu akkam goggootaa miti amma nurraa uffata. Wanni ati gootu hin jiru ati dhalaadhaati tiiji. Amma bar dubbiin teetii miti.
nutti dabree jira mucaan. Abar gurbaan nuti uffatee bara. Amma isin bari ibiddi isin gubee jiru. Osoo aboo Ibiddi si gubee jiru maali michoo? Gurbaan nuti Ibiddi si gubee osoo gubee nutu akka namatti isin jenna akka dhalootatti maatii godhanne wajjin daandii kana wajjin waan eeqataanee nuti uffatee bara viidiyoo masana ol baasuun isaa akka eega akkasi waraabee balaa aboo ammaan lafa fakkaate beektaa. Ammaan viidiyoo kana guree deebisee ilaalu kana garaan kiyya nama bira amma ilaali viidiyoo sallee garaan isin gubatu isin garaan isin gubatu. Sagaraan simman tana. Ati laala amma wanni nu cinaala duduba. Dhageeffadhu. Aboo nama dhageeyyaa. Ani miti michoo nu raawus gaafa hiru saa raawus. Anamma isumaan fedhaan sin jebaran inni naa dhufnaan. Aboo isa feetu silaa jaa dura nu amma dhiisi nuti awwal malee mee nuti awwal gaafa nu dura akkam akka godhuu qabna. No amma teetuu naa sonyu nuti kam gootayyee. Teenya sonyu waan inni nu godhe haasu. Inni jaarsa keeti yoo fedhe siif dhufa. Ayyee isin faasaa ani siif hin haasa. Akkam goona boo. Aywa. Inni jaarsa keeti yoo fedhe siif dhufaa'u siin jee. Asinaa dhufa. Si dhufa manni kasaati miti waan. Manni kasaati. Nu khani inni nu godhe haasa'u. Tafaddala ara fe'in hayyee use. Maaluma taati. Mee amma maal godhuu qabna naafeeti. Aboo wanni godhuu qabu. Suurii hiji dubbiin nu qabdi dubbii laaftuu miti. Kaleessaas dubbii laafta keessa. Feeruu isaanitti hin dhooyi aboo maa dhooyita. Sa maaltu iyyisiisa isii. Maa dhooyita sa yaa kee dhalaan akkanuma afaan dhustuusa. Maaliif hin dhooyne maal irraa dhufne. Feeruusa. Nuti wayoo waan biraa eeguu as dhufne sababisii fi sababa kana dubbii keessa jirrami. Adde harkaa tokko hin iyyinii usiin jedhe michoo. Manuu gaafataa michoo. Maal laan amma jara kan inni barbaadan naji. Hundee fi arabee lafan dandamne nus waan dandamne. Isaan kana ni barbaadanna yeroo harkannetti ni qabanna boo. Bas naa barbaadan ardi isaa barbaadan. Maaliif beeytaa? Bar wanni isaan dalagan nu malee namni hin jiru. Akkasii galee. Bas hundeen gaafuma manguddummaa taa'u sanuu wanni akkasii rarrafuuf. Ambar keessa beekee. Jara gurbaa wajji jiraanii jechuudha. Dubbiin anna dhibde gaafuma sanuu. An isa keessa beekeetiin jira. Namaan narraa afaan mudite malee hundee oggumee kan dubbiidhaan tuqe beeytaa? Boo ijoolleen sanuu waliin fixxu bara. Hundeedha sababa hundeetiin. Sababa hundeetiin jechaa ture waan sana. Hundee gaa nama isaatti yaamnee tumuu qabna.